kijibaaf geessanii tola godhadhaanii boodan seenti deebisuudhaaf deebi'asti gaafannu deebisuudhaaf viidiyoon sinii maxxansu amma laayivii kana yeroon xumure viidiyoon sagalee siitii wajjin sinii maxxansu sheer godhaa hundi keessanii jiru. Viidiyoon suuraa siitiif suuraa hattucha biyya keessaa lamman jalaa kan abbaree tokkoffaa feesbuukii irratti hojjalatti sheer godheen jira. Kunooti. Kanumas sheer naa gochuu malee waa biraa miti. Sheeruma naa gochuudha. Dhageessanii kuno komentii nuu kennuu jammaname kunooti. Warri biyya namaa keessaa namatti taphatullee feesbuukii irratti sheer godheen jira footoosii. Footoosiin gadhiifatte. Nan danda'u wanti kun. Mul'ata kun. mul'atu. A'uuzu billah. Mul'ata mama. mul'atu. Maallookitee mu kun. Maallookitee mu. Footoosii tokko. Sagaleen kee jira barka. Wayyaa tokko. Wayyaa warri feesbuukii kiyya hin qabnes maxxanii sheer gochuudha. Mee ati maqaa sii balleessitee fi teenya wal ilaalla. Wallaahi bu'aa banatta viidiyoo. Wallaahi jedheen sitti himaa. Wallaahi hadhaan booda viidiyoo kana dhufee baanaan bu'aa banatta. Amma kabajaan teessee akka intala Oromoo tokkootti waan nuti gaafannu viidiyoon naa ba'uu deemisi. Eebbisi bu'aa banattee teessa akkana mana kee. Mubarakii miti amma kan jijjiirradha. Facebook ko sila ambetu hordoftoonni koo jecha tokkichi barreessee gadhiisee Mubee waa takka bona maaliif dubbata bona dhiifamaa hojjetu sa'aatiin haaree jiru abbaa koo jalatti ilaalu dhiifama namoota kabajuudha warra sirratti miyuutii qabadhaa ta'a tajaajila haasa'uu keessanii fedhu yaadan dabarfataara gaafatamummaa fudheen haasaara kun oola warri feesbuukii koo qabdanu footoo kana deemaa shaarnaa godha waanan jedhaa deemata ture irratti barreesse kuno mul'ata suuraa kan durmartuudhaan kaa'addee jira kunooti footoon si sheeriidhuman godhe ijoollee nu eegalaniiru hojii dhaqaatii eegalaa hojii ishii deemaa feesbuukii irratti sheer godhaaf jalatti footoon si minaamin si maaloon si hundi achi jira sheer naa godha yuutuubii irratti na eegaa peejii koo irratti na eegaa feesbuukii irratti na eegaa tiktookii irratti immoo amma irraa ba'een amma viidiyoo sagalee siitii wajjin dhageessanii sagalee siin dhaaddataa akkanan godha jettee hojii mee isiin paaworii qabaattee humna qabaattee fi an humna qabaanne hattuun humna qabaateef abbaan haqaa imimmaan buusaa jiru humna qabaatee asuma irratti ilaallee dhiibna jechuudha. Dhumateera. Kana wal biraa gallaa obboleetti keenya rabbi haqa kee si babaasu haga haqqin kee deebi'utti immoo hojii kooti ishee sodaatin biloo koo ofirraa godhi waa hundaa. Mubee. Yoo namni itti bilbilee namni sitti bilbilee naan waan jedhu hundumaa waraabduu ishee mucaan kun. Nam tokko sii bilbilee jennaan waraabadhu ishee. Maaliifi iseefillee raagaadha. Mubee amma ba'uu danda'a dhiifama wajjin. Dhageesseetaa jedhi. Bakka atamma hojii qabda miti. Dhageesseetaa gaafadhu isaa matti hin deemu. Yeroo gaarii qabaadhu ati hojii keessana hojii mataa sana hojjechuun isin ishii ragaa walitti qaban. Amma immoo siifan bilbila kallattiidhaan si bilbilee sagalee kee waraaba gadi ta'eef deebii jabaadhu hojii fudhadhu deeqaa kudhan booddee laayivii kana nan cufa sagalee kee waraabaa dawwale. Mubee koona yaalalleen dubbatinaa jetteeti agartee Waan jiraaf inni baga nyaatamtee nyaatamuun sooma jiru nyaachuun sooma jiru waan itti cufee asitti cufaa galaa waan itti cufameera. Hima didduun doon diddu. Anatu maallaqa sii kafalaa mucaa kana. Mubee waan tokko jennu. Isii miti shiftaa soodii keessaa ijoollee wallaahi rabbii ko du'een qabrii seena miti. An nama du'e dallaalota Yamanirraa Suudiitti ijoollee argatu Tigiree sanu sabaan Tigiree gurbaa Oromoo du'e dhiisaan itti gatame maallaqni kafalatee
Yemen irraa Saudiitiin deemaa ture hafalchiiseera. Wallahi rabbi farankaana nagarsiisa. As taa'ee biyya kana. Ni galee biyya imbaasiin jiru keessatti biyya sagaleen si keessa jiru keessatti maqaa keen balleessa minaamin sagaleen si guutuu ragaadhaa waraabamee lafa jiru dhiisaati jechuudha. Kan sagaleen tokko ragaan hin jirre jechuudha. Zeenuu warra beektan ijoollee zeenuu jimmaa sana kan maallaqa isaa kafalchiiseera. Kanaafi rakkoon qabu. Bakka abbaa humnaatti nyaatteetti muxaas fararra'uu fi kan si gabaabsaa waa biraa dubbadha. Fatoo koo dubbadha. Hundi keessan dubbadha. Ani gaaffii qaba mubee ijoolleen as bira dhufanii fuula isaanii agarsiisanii dubbatu isaanii fedhii isaanii rakkoo isaanii bareeda but osoo isaan asirra son bahin fuula isaanii osoo na agarsiisin dura ati keessatti safety isaanii kana gaafatu sirra jira because warri kun gruppii ta'anii dalaga wanna kana naaga lafa tokko waa tokko jira asirratti hattuun nyaaraan qabdu nyaaraa addattee deemti tokko jedhe hattuun akkanuma boqchuti maaliif maqaan koo Saameera nan yeellee an amma yoo diqqa namni mana banate mubaarak maallaqa birrii 50 Itoophiyaa nu jalaa nyaate naan jedhame mataan dhaabadhoo nan jedhee mataan dhaabadha maqaa koo qulqulleeffachuudhaan dhaqe aan akka gooti dhiira la media guddaa of qaba gara Facebook gara YouTube gara maali gara waadi akka ta'e ofirraa falmachuu nama narraa falmus tu cubbin beekinu waan ta'e nama narraa falmus hedduu qaba garuu hin godhon waa'ee maqaa gooti keessattuu waa'ee hattummaa irratti dubbiin dubbii jahaadha tokko hattuu jedhamtee viidiyoon sirratti waraabamee gadhiifamnaan aalama wal gaaf ol jettee hin deemtu namni kanumaan hattuu yeroo akkas maqaan sibe bakka maqaan sibeetti dhuftee nama miti ati dhuftee yaada and fataada video baatee beektu fakkeenyaaf fataada ka bay video si jenne miti hin baata dirqama si baasisa maali maqaa kee qulqulleeffachuudha sana booda fataada nagootee taa'in boode ragaa qabnu sitti deeffan yoo ragichi deebi'ee nu nyaata ta'e anis intallis namni bilwa sirra jiru dhiifama guddaa akkanan seeni jedhamee haqa kee baafattee deemta akkami sirrii masirrii miti galee Mube jechuun kiyya bara afachi qoy jechuun kiyya bari no keetii miti bar mube ko keetii miti bareera Facebook irratti hattuu qabu eegalle haqa baas jedheen peejii arabana haqa baas sanaan utuu adamsinu utuu deebisisnu maallaqa wallahi birrii miiliyoona meeqa deebisisne yeroo qabame kuma kana wutir maal abbaa keetii goota jedha achumaan ilmaan Oromoos bakka seetii uummata Oromootiifis gaarii miti keessootti deebisaati jalqaba gaafadha yoo ni fidaa jedhe keessootti yeroo dhandee gaafanne kabajan jaallatu hattuun galee isuma dhuguma hattuun nyaaran qabu dandan qabu biyyan qabu amantaan qabu galee hattuudha jaallattee miti gaaffii kiyyaati siin galle gaaffii kiyya bar warra hattuu kanaafi miti bar ijoolleen qarshiin irra nyaatame kana safety isaanii kana irlaalaa isaanillee dagatinaa because hattuun yeroo haatu waan biraa lubbuu namaaf haata hin beeyta yookaan qarshii haata yookaan lubbuu namaa haata hin beeyta amma ijoolleen tun nama hagamtu dubartii hagamtu ijoollee durbaa hagamtu manatti hidhamanii rakkatanii ka qarshii isaanii nyaatamanii waraqaa hin qabnu biyyan nu darbanii kana isaan sodaachisanii mana ofii cufatanii kataan ijoolleen durbaa hagamtu jiran beeyta dhugaadha so amma ijoolleen tun dhufanii siibira dhufanii fuula isaanii agarsiisanii kun akkana tahee jira rakkadhee jira ka jedhan kun safety isaanii kanallee hin dagatinii laalii fi hattuun hattuma sansi jedhaa bar malee hattuma akkana fidaniitiin leevoj isaan qabsiisuudha harreen amma akka Saudiitti bakka amma yaadni kee deemnaa gala amma akka Saudiitti maaltu jira beektaa warra iqaama amma ijoollee Saudi Arabiyaa wanni hattuu cimaa illaa kun amma warra iqaamaa qaban sigalee warra iqaamaa qabanuu fi warra majuulaa kan jedhamantu jiru majuula jechuun miskiinticha akka kootii waraqaa borsaadhaan qabne kabarahaa keessa lubbuu gurguratee sangaa abbaa hatee gurguratee fakaan kadhatee gurguratee kaan liqeeffataa umamaa